immoo ganda dhaqiitii olloota kee hundumaarraa qodaa duwwaa muraasa utuun ta'in baay'isii ergifadhu. Kana booda deebi'iitii ilmaan kee wajjin manatti ol gali balbala cufadhuuti dhadhaa ejersaa sana qodicha hundumaatti naqii. Yommuu inni guutummoo jalaa fuudhii kaa'ii jedheen. Isheen isa biraa yommuu deebitee ilmaan ishee wajjin manatti galtee balbala hin cufattee ilmaan ishee qodicha inni dhiyeessuuf isheen immoo dhadhicha ejersaa ittiin naqxi turtee jedha. Qodaawwan sun hundinuu yommuu guguutaman ilmaan isheetiin qodaa duwwaa kan biraa anaa fidaa jette. Inni immoo qodaa kan biraa duwwaan hin hafnee jedheen. Yommus dhadhichi ejersaa sun yaa'uun dhiise. Isheen kanarratti dhaqxee nama Waaqayyo sanatti himtee inni immoo dhaqiitii dhadhicha ejersaa gurgurii liqii kee baafadhu isa sarraa hafeen immoo atiif ilmaan kee jiraadhu jiraachuu hin dandeessu jedheen. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaa kanarraa waan hafuurri Waaqayyo na barsiiseef har'as Waaqayyo sin barsiisu waan jiruuf ergaa akkas jedhu irrattan dubbadha. Isa si rakkisee furmaanni jira. Meesinu akkas jedhame isa na rakkisee furmaanni jira jedha. Isa anaaf sin rakkisee furmaanni jira. Egaa kutaa kana keessatti kan arginu dubartii tokko jedha. Dubartiin kun dubartii akkamii akka taate wajjin ilaalla. Rakkoo dubartii kanaa maal akka ta'e wajjin ilaalla. Bara keenya hoo rakkoon akkasii kun jiraayi kan jedhu sin ilaallaa jechuudha. Kanaaf egaa bara Elsaayi tajaajila Elsaayi biyya Israa'el keessatti kennaa ture. Elsaayi raajii Waaqayyo isa guddaadha. Nama dinqii Waaqayyo harka isaatti hojjetame. Nama Waaqayyo afaan isaa kabaje. Nama Waaqayyo dhimma itti ba'u ture Elsaayi jechuudha. Haa ta'u gaa bara sana manni barumsaa raajotaa jira. Mana barumsaa raajotaa akka namni kutaa 10 kutaa 9 kutaa 1 kaasee mana barumsaa dhaqee itti baratu qabu raajonni bakka itti wal gorsan bakka itti dubbii Waaqayyo wal barsiisan bakka itti qaraman mana barnootaatu ture jechuudha bara Elsaayi kana. Haa ta'u malee egaa dubartiin tokko bara sana keessaa haadha hiyyeessaa kan jedhamtu achi turte biyya sana keessa turte. Haadha hiyyeessaa inni jedhu macaafni qulqulluun warra birrii hin qabne miti. Haadha hiyyeessaa inni macaafni qulqulluun jedhu warra abbaan manaa irraa du'e warra ijoollee wajjin rakkatan koba galeetti jechuudha. Kanaaf haati hiyyeessaa kuni mana ishee keessa abbaa manaa tokko qabdi. Abbaan manaa ishee kunis immoo Waaqayyoon nama sodaatu ture. Namni gaariis godhe hamaas godhe du'a foonii hin du'a waan ta'eefi bara sana keessa rakkoo maaliitiin akka irraa du'e hin beekamu. Dubartiin kun goodatti hafte. Abbaan manaa ishee gargaara ishee kun irraa boqote. Sanarraa kan ka'e nama du'e wajjin hin du'an waan ta'eef ijoollee ishii qabattee ofii ishii jireenya mataa isaaniitti fufuu jalqaban. Bara abbaan manaa ishee du'in dura garuu jireenya biyya lafaa kana keessatti waan baay'een nama danqa. Waan baay'ee gaaffii namatti ta'a. Gaafa qaawwi jiraatu qaawwa tokko duuchuudhaaf namni furmaata barbaada. Abbaan manaa ishee kun haadha manaasaa kana wajjin mari'atee gara liqii dhaqee fakkaata. Liqii warra isaa ol waa qaban yeroo tokko tokko harka namaati waa hin dhabama. Kiisii namaa keessaa hin dhabama. Sanarraa kan ka'e waa hojjechuuf immoo yeroo ka'an nama itti dhiyaatan fira ta'uu danda'a, ollaa ta'uu danda'a, boleessa ta'uu danda'a. Nama baay'ee bakka amanan tokkotti dhiyaataniitu waa rakkadheera naa liqeessii jedhuun. Egaa bara sana keessa dubbiin Waaqayyoos immoo kenna. Warra sin gaafatanii kennaa liqeessaati jedha. Kanaaf namichi kun tuma nama Waaqayyo ta'ee jiru hin liqeeffatee jedha. Gaafa dhaqee liqeeffatu otoo liqii sana hin baasin beellama liqii sana irra darbee egaa hin du'e namichi kun. Hin du'e. Liqiin kun silaa hin hafa ture. Akka namneef immoo haati warraas jirti ijoolleenis jiru. Namichi liqii isaan irraa qabu kuni gara dubartii kanaa bira dhufe gaa. Akkuma nama tokko gaddeera garuu gaafa guyyaan dhufu immoo liqii goosa otoo abbaan manaa kee hin du'ini sinii kennee sana naa baaftumoo siif ijoollee kee garbicha godhadhee itti fayyadamu jedhe. Dubartiin kun meettan yaadaa qo'eette. Mana ishii keessa wanti gatii qabu xiqqaa wayii jira garuu liqaa ishii sana baasuuf hin danda'u. Liqaa abbaan manaa fuudhee sana baasuuf hin danda'u. Jireenya mana keessa jiraataniittuu baay'ee cimaadha. Kanarraa kan ka'e hin rakkattee jedha. Waan gootu wallaalta. Ijoollee harkaa dhabuun rakkina. Nama baay'eetu harkaa dhaba.
dhabuun rakkina. Garuu ergaan ani isinii qabu rakkina harkaa dhabuu keessas warri jirtan, rakkina dhukkubaa keessas warri jirtan, rakkina garaagaraa qaba namni, rakkina keessanaaf furmaanni jira siin jechaa jira Waaqayyo. Mee akkas jedhaa raajaa sinuu rakkina kootiif furmaanni jira jedhame. Isa kaanii harkaa dhabuun rakkisa, isa kaanii abbaa manaan rakkisa, isa kaanii ollaan rakkisa, isa kaanii seexanan rakkisa, isa kaanii iyyuman rakkisa, isa kaanii dhibeetu rakkisa. Rakkina kamiyyuu namni baay'een hin dhabu mana isaatii qaba. Garuu waa tokko isinitti hima, furmaanni rakkinaa Yesuus jira. Ayyee biyya lafaa kanarratti rakkinni furmaata hin qabne hin jiru. Sirriitti hima ammas rakkinni furmaata hin arganne hin jiru. Amma biyya lafaa kanarraa hamma du'utti namni numa deema inni hojjeta. Du'a booda garuu homtuu hin jiru bakka abaluun du'e jedhamnan du'eedha. Garuu Kiristoos biratti du'aan iyyuu furmaata argata. Innumti du'eeyyuu jechuudha. Nama baay'ee warra du'an hin kaafne hin argine macaafa keessatti. Kanaaf rakkina biyyaaf dadhabame, moototaaf dadhabame, hollaa keef dadhabame, raajotaaf dadhabame, gooddanyaa keef dadhabame, Yesuus garuu furmaatatti laata. Kanaaf rakkina nu rakkiseef Waaqayyo furmaata qaba. Kanaaf furmaanni jira waan jedhu irratti isinitti dubbachuu barbaada. Mee anaaf furmaanni jira jedhame. Kanaaf egaa dubartiin kun gadi ba'een kadhadhaa hin jenne. Namni gaafa rakkatu gadi ba'ee fira kadhata, ollaa kadhata. Xalayaa gargaarsaa barreeffatee ollaa isaatti, fira isaatti, gooddanyaa isaatti barreeffata. Dubartiin kun garuu isa kanas gochuun nama. Gara nama Waaqayyoo, nama afurri Waaqayyoo irra jiru, gara nama Waaqayyoo Elsaayi dhaqxe. Nama Waaqayyoo sana bira furmaanni jira waan jettu amanta. Dubartiin kun yoon nama sanaan dhaqee mari'adhe Waaqayyo kallattii natti agarsiisa jettee yaada ishii keessa bula. Yeroo tokko tokko rakkinni keenya hanuma furmaata daqiiqatti argachuu danda'u waggaa nutti ta'a, ji'a nutti ta'a, baroota nutti lakkaa. Kanaaf furmaata argachuudhaaf rakkinatti dhufe kana jalaa ba'uudhaaf tarkaanfii wayii fudhatte dubartiin kun. Gara ollaa ishii hin dhaqne, gara bulchiinsa naannoo ishii sana jiru hin dhaqne, gara firoota ishii hin dhaqne dubartiin kun gara nama Waaqayyoo dhaqte. Nama Waaqayyoon sun immoo birrii kennaa miti, sagalee qaba. Ameen. Namooti Waaqayyo yeroo baay'ee birrii hin qabani, sagalee qabu, ayyaana qabu. Hafuurri Waaqayyootti gargaarama waan ta'eef birrii caala sagalee si ilaatu. Haleluuyaa. Kanaaf nuyi sagalee si ilaalna birrii caala. Namni Waaqayyoo kuni ayyaanni Waaqayyoo irra jira. Hafuurri Waaqayyoo irra jira. Namoonni namoota Waaqayyoo haasofsiisan qixxee Waaqayyoon haasofsiisaniiti. Gooftaan Yesuus bara kakuu haaraa keessatti waa tokko dubbata. Namni sin dhaga'u na dhaga'a jedhe. Namni sin hin dhageenye ana sin dhaga'u. Namni sin dhaga'u immoo na dhaga'a waan ta'eef inni na dhaga'u immoo abbaa koo dhagaa'e. Kanaaf dhaloonni waldaa kiristaanaa dhaga'an, dhaloonni hojjettoota Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessa kaawwate namoota akkasii dhaga'an qixxee Waaqayyoo dhaga'aniiti. Kanaaf Waaqayyoo wantoota kanallee cimsee dubbateera. Kan sin simate na simatee jedhe. Bartoota isaatiin jedhama. Kan ergaa keessa simate, kan namummaa keessa simate na simatee. Kan sin simanne immoo anan simannee. Kanaaf fayyullee kan sin dandeessan, furmaata kan sin argachuu dandeessanii yoo namoota Waaqayyoo sinii kaase, hafuurri Waaqayyoo kan irra jiru namoota akkasii simattan, yoo kadhattan, yoo isaan gaafattan furmaata sinitti agarsiisu. Yookiin Waaqayyoo sinii kadhatu, yookiin waan danda'anii sin gorsu gaafa sana uffe jettanii galtu. Haleluuyaa. Kanaaf rakkoon bara keenyaa jiru garuu namoota Waaqayyoo nuuf kenne siman. Iccitii keenya sitti himan. Naa kadhadhu badaan jennuun namoonni itti dhiyaatanii naa kadhadhu hidhaan koo ni hiikama, ba'aan koo hin bu'a, rakkoo akkasii keessa hin jiradhanii furamaniiru, boqotaniiru. Kanaaf gooftaan sagalee isaa irratti yeroo dubbatu rakkoo keessa walitti maddaa, walii kadhadhaa, walitti maddaa, wal hadheessaa, walitti maddaa, wal sakaalaa, walitti maddaa, wal ajjeesaan jedhe walii kadhadhaa. Kanaaf dubartiin kuni eenyutti ni maddattee manaa baatee Elsaayitti ni madde. Haleluuyaa. Birrii ishee dhabaa kennuu miti, furmaata qaba namni Waaqayyo. Mee ameen jedhame. Waaqayyo hafuura furmaata meerka keessa ol kaasame. Hafuura furmaata sinirra taa'ee biyya laatu sinirra haa kaa'u Yesuus. Namni hafuura Waaqayyo qabu furmaata irra jira. Biyyaa furmaata, waldaa furmaata, ollaa furmaata, mucayyoo furmaata ta'a. Ameen.
hafuura waaqayyootu Elsaa'i irra jira. Gara Elsaa'i dhaqxe. Isa si rakkiseef furmaanni ni argama. Ameen. Haleluuyaa. Akkamitti furmaanni argama? Isa jalqabaa gara deemtu adda baafadhu. Gara dhaqxu sana adda baafadhu. Nama rakkina keetti mattu sana adda baafadhu. Namoonni rakkoo keetti matte baay'ee isaanii madaa kee babal'isan. Afurri jaldeessaa jedhamu jira amma namoota baay'eerra. Afurri jaldeessaa kuni jaldeessa mana isaa keessatti madaa walirratti arginaan madaa tuttuqeetu madaa walirratti arginaani madaa sana otoo tuttuqu madaan sun madaa jaldeessaa jedhu yeroo baay'ee madaan jaldeessaa dafee hin fayyu. Maaliif itti bal'achaa deema waan ta'eef. Namoonni tokko tokko namoota sin gargaaruu hin dandeenye dhaqanii rakkina keessan itti mattu. Gaafa sana ittuu sin tuttuqu isaan. Sin tuttuqu madaan keessan itti bal'achaa deema. Dhageessanii ittuu guddachaa deema. Namni Waaqayyoo Elsaa'i kun madaa dubartii kana muu nama Waaqa taatee takkana taataa hin jenneen. Nama Waaqa taatee kadhattuu taataa hin jenneen. Maaltu mana kee keessa jira jedheen. Haleluuyaa. Lakkaa utuma mana ishii keessa jiru waa itti hir'ate. Haleluuyaa. Har'a waa tokko isinitti hima. Safagoo jiru miti isuma si keessa jiruun bilisa baataame. Eeyyee. Mee afurri Waaqayyoo na keessa jira jedhame. Eeyyee. Gara dhaqxanii rakkina keessa dhiiphoo keessan itti mattan adda baafadhaa. Gaafa sana furmaatiin argama. Namni hundi furmaata namaan laatu. Obboleessi kee aantii kooti namni wajjinan oolee buleettuu furmaata siin laatu. Namni furmaata naa laata jettu baay'ee isaa furmaata siin laanne. Ittuu rakkina sirratti fide malee. Kiristoos garuu ameen ameen itti dhiyaannan sitti dhiyaatee rakkina keessaa butee si baasa. Kanaaf egaa dubartiin kun eenyu bira dhaqa kan jedhu adda baafatte. Rakkinni ishee qunnameera. Rakkina ishee qunname kana keessaa ba'uudhaaf eenyu bira akka dhaqxu adda baafatte. Eenyu bira yoo dhaqe rakkina kana keessaa butamee ba'uu danda'a. Garatti gortu adda baafatte. Dhaloonni garatti deeman adda baafatan hin qaanaan hin salphatan lafa hin ilaalan. Rakkoon bara keenya jiru dhaloonni baay'een garatti goru adda baafachuu dadhabe. Phaawulos Ximotewoosin akka ati garuu garatti gortu beeki. Maaliif bara dhumaa keessa namni baay'een of hin tootaa kan isaa malee kan ormaa hin barbaadu. Of jaalatootaa, of dhiibduutaa, walitti naqxuutaa garuu ati garatti gortu adda baafadhu. Namni baay'een waan Waaqayyo jaalaturra waan ofii jaalatan barbaadu. Kanaaf ati garatti gortu adda baafadhodha. Iyyata keessan eenyutti akka iyyattan adda baafadha. Dubartiin kun firummaa biraan qaban afurri Waaqayyo garuu jararra jira. Ameen. Akka isheen gara isaa dhaqxu kan godhu. Akka innis deebii ishee dhalaatu kan godhu afurri Waaqayyo irra jira. Raajotarra afura Waaqayyo jira waan ta'eef. Kanaaf dubartiin kun furmaata argachuudhaaf eenyu bira akka dhaquun ishee irra jiru adda baafatte. Kanaaf eenyu wajjin akka kadhattan adda baafadha. Eenyu wajjin hojii Waaqayyo akka hojjettan adda baafadha. Gaafa sana Waaqayyo furmaata sii laachaa deema. Eeyyee. Isa lammaffaa rakkina keenyaaf furmaati akkamitti argama yoo jettan gara Waaqayyotti iyyuudhaan. Gara Waaqayyotti. Gara Waaqayyotti. Namoonni gara Waaqayyotti iyyan bara keenya jiru yoo jettan jiru. Garuu xiqqoodha. Dhugaadhaan gara Waaqayyotti kan iyyan. Macaafni faarfannaa boqonnaa 34 keessa odattanii ilaaltan Waaqayyo iyya qajeelotaa hin dhagaa jedha. Asaasa isaaniiyyuu dhaggeeffataa jedha. Qajeelotaaf dhagaa Waaqayyo. Jallaadhaan dhaga'u. Akkas jedhe namichi jaamummaa irraa fayyisu. Waa'ee Yesuus hadheessanii itti kaasan. Namichi cubbamaan kun akkamiin si fayyisuu danda'edhaniin. Ani kanan beeku Waaqayyo nama cubbamaaf akka hin dhageenye hin beekaa. Namichi kuni cubbuu hojjete ta'ee hin beekanii garuu waa tokko beekaa. Jaamaa ta'ee hin dhaladhe har'a garuu nan argaa. Waaqayyo otoo namichi cubbamaadha ta'e kadhannaa isaan dhaga'uuf ture. Kanaaf waa'ee isa si fayyisee maal jetta reennaan inni raajiidha. Haleluuyaa. Inni raajiidha. Kan furmaata naa kenne inni Waaqayyoodha. Barana namoonni baay'een waan sin rakkise irratti deebii argattu. Ergaa kana eenyuuf akka hin dubbadhe hin beeku arga golgaas. Manatti kan rakkatte, alatti kan rakkatte, waldaatti kan rakkatte, hiriyaa kee biratti kan rakkatte, isaaf furmaata sii laadhaa jedhe Yesuus. Rakkina nama baay'ee uffata dhokse. Uffata dhokse.
Eeyyee namni tokko too rakkina qabu kolfaa deema. Rakkinni isaa kun taalaan mana taa'ee jira. Garuu Waaqayyo immoo rakkina isaanii sana bakka akkuma ta'etti dhokseera. Garuu waa tokko sitti hima. Hamma rakkinni kee dhokateen taa'u gadi sirraa baasa Yesus. Bakka guyyaa rakkinaatti na kadhadhu jedhama. Guyyaa rakkinaatti na waami jedhama macaafni keenyarraa Gooftaan. Guyyaa rakkinaatti na kadhadhu anoo maanan godha achi keessatti si jajjabeessaan jedhu achi keessaa si baaseen nama galataa si godhaa jedha. Waaqayyo waaqa rakkina keessatti nama jajjabeessu miti. Namni garuu rakkina keessatti achumatti si jajjabeessa homaa miti jedhee dhiisa. Garuu waa tokko sitti hima Yesuus dhumnaan rakkinatti si jajjabeessu. Rakkina itti mataa si dhukkuba keessaa si baasa. Uffee nan bayyanadhe uffee barannaa dhufe uffee nan geeddarame uffee waan seenaa koo haaresse jettee akka jajattu godha Yesuus. Eenyu fakka ergaa kana naa laateen beeku isa si rakkise sanaafan furmaata fida jedhe Waaqayyo. Hin argita furmaata isaa. Haleluuyaa. Hin dhufte itti iyyatte. Iyyanni ishiis akkana jedha. Hamma nama gatii narraa qabu tokkotu jira. Gatii kanan baasuu dadhabe. Maal godhu yaa nama Waaqaa? Gaaffii baattee dhuftee gara nama Waaqayyo. Namoonni baay'een yeroo waldaa dhufnu gaaffii baannee dhufne sirriidha. Garuu waa tokko isinitti hima. Barritti gaaffii baattanii mana Waaqaa keessa deddeebitan kana booda isinirraa hin hafa. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyo warra fudhate warra ergaa kana fudhate barra obboleettiin kun gaaffii baattee deddeebitu bara obboleessi kun gaaffii baattee deddeebitu irraa hafee maqaa Yesuusin bara galataan deddeebi'u bara deebiin deddeebi'u akkas haa ta'u maqaa Yesuusin kadheera. Dhugaa Waaqayyooti hamma deebiin arganna giddeen lama hin iyyadhaa Waaqayyo. Namni tittiyyate firratti tittiyyate qilleensatu daangessa bara daangessa nama daangessa akka tannu funnabe daandii sirrii miti jedhee sirraaf hirroobee waanan gorun dhabe xilaan qabu jedhee sirraaf namni dhimma koonaa hojjetanaa sirreessa boru ganama isaatii tokkotti etteen sirraafa beellama sii qabe gooddanyaan sirraafa qabeenya tabdatte sirraa hidhamee sirraafa hinnati eeggattu Yesuus garuu itti iyyannaan sirraa nafu furmaata siilaata furmaata. Inture imbule namoonni jettan itti iyyadheera garuu narra dheerate namoonni jettan as keessa jirtu bara kana torbee kana gidduutti ta'u ji'a kana keessatti ta'u barri kun otoo keessaan dhumin Waaqayyo nama galataan dhaabuu qaba as keessa. Mee akkas jedhame rakkina koo furmaanni jira jedha. Irra deebi'aa jedhame. Ameen. Hin boossa taanan imimmaan sirraaq. Hin gaddi taanan gadda kee gammachuuti geeddar. Obsa dhabda taanan obsa sii kennee si gammachiisa. Waaqa. Hin iyyatte. Furmaanni jira obboleettii ko. Iyyadhu garuu eenyutti? Kiristoositti. Eenyutti? Waaqayyotti. Akkas jedhee Daawit. Macaafa faarfannaa boqonnaa 139 odattanii ilaaltan. Otoon ciisuu yaada koo beektai. Otoon hin dubbatin isan dubbachuuf karoorseenyuun beektai. Keessan naqaa fuula kee duraa keessa namummaa kooyyuu si tuume. Otoon dhaladhee barri jireenya koo lakkaawwamuu hin jalqabin sinna arge. Otoon si jalaa dhokadhee bakkinitti si jalaa ba'u hin jiru. Iddoo hundumaa jirtai. Kanaafuu yaa Waaqayyo isa dinqii guutee gootee na humteef galata sii galcha hin beekta dhimma koo keessa beekta gaaffii koo hin beekta madaa koo hin beekta isan namatti naasofne hin beekta Piraadaaniyaa obboleettii koo fidhan sii wallaale malee Waaqayyo sii beeka boleessa koo nama sii wallaale malee Waaqayyo sii beeka furmaata nan gara kee dhufa jedha Yesuus ila. Yeroo tokko rakkina kee namaas radda'uudhaa kaateetu rakkinni kee namaan galu maal jechuu barbaadestee ibse. Yeroo tokko rakkinuma keenya ibsachuudhaaf hanqina baay'een nurraa mul'atan. Waaqni nu waaqessinu garuu otoo nu himachuudhaan jalqabin sammuu keenya beeka. Garaa keenya beeka. Haleluuyaa. Waaqa akkanaa waaqessaa jirtu. Hitti himatte garuu isheen. Yeroo tokko rakkinuma keenya otoo beekuu Waaqayyo akka nuyi gara isaatti iyyuu nu barbaadu. Akka nuyi callifnu hin barbaadu. Phexros ikkoo otoo liqimfamaa jiru
gooftaan dhaabateetuma laala. Dura maaloo yaa gooftaa akkuma ati bishaan irra deemte bishaan irra deema na abboomee rakkoon qabu koottoo dhee Waaqayyo. Samboora takka deemuu jalqabnaan dandeettii isaatiin waan kana gochuu jalqabetti fakkaate Phexros. Samboora qilleensi wayitti dhaga'amte iddee maal jechuudha otuma jedhu liqimfame. Namoonni baay'een amma otuma bakka deemaa jiranii sirna dhaggeeffadhaa otuma deemaa jiranii akka Phexros rakkinarra wanta isaan nyaachuu barbaadu sanarra dura garuu bishaanichi itti qilleensaa ture rakkisaa ture. Iyyesuus rakkisaa isaanii sanarra deemaa dhufe furmaata isaanii laachuudhaaf. Ergaas ni dabarsu waan si rakkise sanarra natu deemaa dhufaa jedhe Yesuus. Fudhadhu ergaa kan irran sii deema. Atuu irra deemuu jalqabda siin jedhe Yesuus. Irra deemaa fi dhufe. Dura lakkaa qilleensa rakkise dura galaanichuma rakkise isuma isaan rakkise sanarra gadi bu'ee deemuu jalqabe. Otuma deemaa jiru garuu liqimfamuutti ka'e. Gooftaan inuma laala amma kana. Amma inni liqimfamu kana inuma laala. Isaan booda hin iyyate Phexros. Maaloo yaa Waaqayyo du'aan jiraa na oolche. Namoonni keenya immoo otoo du'aa jiranii lisaan haasa'u. Dhageessanii? Eenxin bara keenya rakkinaan du'aa jira. Bubbeen du'aa jira. Hafuuraamaan du'aa jira. Garuu lisaan riidii otuma bu'e. Baran otoo lisaan haasoftuu liqimfamaan deemtu qabamaan deemtu meerke kolkaase. Otoo haleluuyaa jettu badaan deemtu otuma haleluuyaa jettu ba'aa deemta malee. Guddachaa deemta malee. Maqaa Yesuus siif haa ta'u yee. Daraa kee otoo haleluuyaa jettu du'aan deemin. Otoo haleluuyaa jettu liqimfamaan deemin. Nama baay'eetu otoo afaan haaraa dubbatu du'aa jira. Inni bara keenya akkas ta'e. Utubele haleluuyaadhaan gangalataa Yesuus geetaanoodha teessoo shannu harkatti fixe. Inni baay'ee liqimfame. Baran rakkina lolamte sanaan hin baddu. Waaqayyo otuma haasoftu otuma kadhattu keessaa si baasaa deema. Irra deemuu jalqabee deebi'ee liqimfame. Garuu gooftaan qabee maaliif mamteedhe? Amanuu qabda. Hin mamin jedhee gottotee isa baase. Ilaa gooftaan akkana siin jedha. Yoo natti iyyatte waan ati keessaa ba'uu dadhabde keessaan gottotee si baasa. Mee ilaalaa bakka Phexros obbuusaati. Wanti qabatan hin jiru. Bidiruun itti dhiyoon jiru. Deemsa eegaleena. Galaanarra garba. Beekeeyyuu badaa waan daakuu miti. Hasoo qabate oomocha qaba. Bishaan qaba. Waan qabatee keessaa ba'uu dhabe. Harka kee ol kaafattaa suuta jettee waan qabattee keessaa ba'u kan dhabde sana jedhe Waaqayyo. Hammaani muka qabataan siitaa. Waan keessaa ba'uu dadhabde keessa harka kee qabee si baasa. Ameen jedhi sii ta'eera. Nama baasuun beeku waan si rakkise keessaa si baasaa jedhe waan. Waan si lole waan mataa keetii ol ta'e waan jireenya kee qabe waan harka kee qabe waan hojii kee qabe waan biizineesii kee qabe waan gaa'ila kee qabe harkaan si baasa siin jedha Yesuus. Dhugaa Waaqayyo tinuma baana. Furmaati jira. Sasiraasuuf furmaanni jira. Sitti ciinii nyaachaa jiruuf furmaanni jira. Saseeriyatuuf furmaanni jira. Si ajjeesuu barbaaduuf furmaanni jira. Sasmiila keessi jalaa dha'uu barbaaduu furmaanni jira. Horicha isaa of harkaa Waaqayyo qaba. Maalan godha gatiin narra jira. Inni shaaleenyaan maal wayyaa. Yaa nama waaqamee waanuma ta'e mari'adha. Itti iyyatte bakka. Inni iyyattee dhaqnoo sirra. Inni iyyatte. Iyyadha. Waaqayyo warra iyyata dhugaa qabaniif deebii laata. Yeroo iyyattan iyyanni keessan dhugaa ta'uu qaba. Dhugaa irratti hundaa'uu qaba. Sobaan iyyachaa jirtu dubartiin kun. Nama tokko sobaan iyyatu. Sobaan. Inni sobaa sitti birriidhaan dhugaa argachuu danda'a tarii sobaan. Murtii argachuu danda'a. Inni lafa kanarra. Inni acholii garuu sobaan furmaanni hin argamu. Warra dhugaadhaan iyyataniif furmaata laata. Warra sobaan deddeebi'an Waaqayyo faayila isaanii harkatti guba. Harkatti bakka. Intarsaasa harkatti hin salphatu. Warri dhugaan gara gooftaatti iyyatan garuu mirga argatu. Mo'ichi kan isaaniiti. Hamma fuula Waaqayyo dura jilbeeffattu dhugaadhaan jilbeeffadhu. Dhugaadhaan kadhadhu. Dhuguma isinitti himu. Warra dhugaan kadhatan warra dhugaan hin kadhanne hin beekamu waan. Warra dhugaan waaqessan warra dhugaan hin waaqessin. Warra dhugaan tajaajilan warra dhugaan hin tajaajilan. Warra dhugaan of kennan warra of hin kennin. Adda baasee beeku. Darajjee shawwaduun hin danda'ama. Waaqayyo shawwaduun garuu hin danda'amu. Raajii akka keenya abbaa warraa keenya hiriyaa keenya gooddanyaa keenya waldaa kiristaanaa shawwaduun hin danda'ama. Yoo iyyanne jechuudha. Garuu gooftaan
ishawwada. Kana beekuu qabdu dubartiin kun dhugaa baattee dhufte. Dhuguma itti dhaadata. Dhuguma sin garboomsaa jedheen. Ijoolleen kee bara isaanii manuma kootti humna isaanii bixu. Hamma liqaan sinirraa ba'utti anuma sin ergataa jedhe. Kana baattee tameen jettee fudhattee teessire. Furmaanni jira Waaqayyoon biran dhaqa nama Waaqaa bira. Yoonaa kadhatellee. Ameen. Yoo sagaleen irratti baasellee. Namni tokko rakkina isaa hin fidu gara Waaqayyo. Hin fidu gara kadhannaa. Hin fidu gara charchii. Eessatti sirraa buusare Waaqayyo. Atoo baattetu moo kophaa keetti hin gatan tarta. Yoo fidde sirraa buusa. Gooftaan akkas jedhe ba'aan kasinitti ulfaate koottaa. Koottaa jedhe. Achuma ta'anuun an dhufa ammoo maali yoo jedhe. Koottuu jedhe. Yoo fedha qabaatte si gargaara innu. Yoo himatte sirraa buusa innu. Hin himanne taalan sumatutti hin baatee bara kee boo'aa fida. Dubartiin kun dhuftee hin himatte. Elsaa akkana maaltu mana kee keessa jira jedhe. Teessee yaaddee wanti gatii qabu zayitii wayii jira bara sana xinnoo gatii qaba. Xiqqoodha garuu zayitiidha waanumti gatii baasu manuma keessa illee hin jiru. Algaa gaariin gadi baastee gurgurtee kennituuf illee hin jiru. Teessoon hin jiru, soofaan hin jiru. Waanumti ilaala manumti itti galtullee gatii waan baasu miti silaa mana. Manichuma qaba manichumtaa gurguramu garboomee jiraachuu silaa jechuu dandeessa. Mana koo kan jiru zayitiidha. Zayitii. Haleluuyaa. Akka gootu jedhee. Amma namoonni yeroo tokko akkasiin jedha Waaqayyo duwwaa barbaadu waldaarra naanna'anii. Akkasiin jedha Waaqayyo duwwaatti yeroo keessan bara keessan hin fidinaa. Namoota afurri Waaqayyo irra jiru na gorsi jedhaan dhaqaate bira. Mee maal godhu kana jalqabeera. Kennaan gorsaa jira macaafa qulqulluu keessa. Akkuma kennaan raajii dubbachuu, kennaan du'aa kaasu, kennaan lamxii qulleessu jiru, kennaan gorsaa jira. Dhaloonni kun baay'ee isaa gorsan barbaadu. Mee akka gootu gaafa jedhamuun waan si dhaga'u itti fakkaataa sin dhaga'u. Dhaloota gorsa fudhatantu biyyaaf maatiif ollaaf eebbata. Mucayyoon gorsa haadhaaf abbaa dhageessu hin baddu. Mucaan gorsa abbaaf haadhaa dhaga'u hin badu. Mucaan gorsa waldaa gorsa tajaajiltootaa fudhatu hin badu. Dhuguman sinitti har'a dhaloonni badaa mancaa du'aa jiran eenyu yoo ta'u warra gorsa fudhan. Namni Waaqayyoo kun hin diileenyaan Egzaabeer hin jenne. Waaqayyo akkana naan jedha waa'ee kee. Ani raajiidhaa ilaa fudhadhu hin jenne. Hiyyennaani akka gootu maaltu mana kee jira. Walitti haasa'an. Isa keessa dhukkuba akkamsi godhu. Gaafa namoonni siin jedhee sitti haasa'anii hoduu duwwaadhaaf kan si gargaaran jiru. Garuu si kadhachuudhaaf ilaa yaa Waaqayyo garaa dhukkuba, mataa dhukkuba, miila dhukkuba atirraa kaasadhanii immoo si kadhatanii jiru. Waa tokko sitti himadhu Waaqayyo si fayyisa. Dubbatadhu Waaqayyo sirraa kaasa. Iyyadhu Waaqayyo achii si baasa. Bakka kanaaf yoo gara Waaqayyootti iyyitan nagattaaree yaa Waaqayyo gaafattan sin hin gatu Waaqayyo. Hin callisina keessi keessan gara Waaqayyootti iyyuu qaba. Hiyyi barana lakkaa'i baga lakkaa'i. Waaqayyo waan ati ittiin rakkattu sana sirraa fuudhuuf jira. Kanaaf dubartiin kun garbana godhachuu dhufe maal wayyette? Nama baay'ee cubbuun garboonfateera. Namni garboonfateera. Haalli garboonfateera. Biyyi lafaa garboonfateera. Foon garboonfateera. Har'as nu garboonfachuu barbaadu jarri. Otoo nu isaan jala jiraanne itti tola. Kanaan mana Waaqayyoo keessatti nu lolu, bakkeetti nu lolu, keessaan halaan nu lolu. Foon keenya nu garboonfachuu barbaada. Akka nu isa duwwaa dhageenya. Biyyi lafaa nu garboonfachuu barbaada. Seexanni harkaa baanee dhufne akka nuti itti deeminu barbaada. Hin diddee gurbaa garbummaa. Yesuus ta'e harka keessa ol kaasaa. Hiyyummaa garbicha si godhachuu barbaadu. Dhukkuba garbittii si godhachuu barbaadu. Mandheessa akka ati taatu. Mandheeshii akka ati taatuuf hafuura si godhachuu barbaadu. Humna si garboonfachuu manaa ba'ee dhiiga Yesuus hin dha'ee.